Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo sagantaa keenya kanneen hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa muddee 8 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota haalli naannoo Tigraay keessaa kan isaan yaaddesse ta'uu ibsan oduu keessatti gabaasa qabna. Lammiiwwan Itoophiyaa gama kaabaa jiraatan erga mootummaan biyyattii raayyaa waraana isaa gara Tigraayitti bobbaasee as walquunnamtiin karaa intarneetiif bilbilaa addaan cituusaa dubbatu. Sababa kanaaf maal akka naannoo sana keessatti raawwatamaa jiru odeeffannoo qabatamaa argachuun rakkisaa akka ta'e dubbatu gaazexeessonni immoo. Guutummaa Oromiyaa keessatti barattoota kutaa 8tiif qormaanni biyyoolessaa borirraa jalqabee kennama. Haala yaaddoo faca'ina COVID-19 jiru kana keessatti qophii qormaatichaaf godhameef kenniinsa qormaatichaa ilaalchisee barattoonniif biiroon barnoota Oromiyaa waan jedhan qaban. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Akaakuun diraamaa televiziyoona koomedii sitkoom jedhamu kan haala haaraa nam-fakkoota dhaabbataa mudatu irratti hundaa'uudhaan torbanitti agarsiifamu afaan Oromootiin babal'ataa jira. Qindeessitoota yookaan daayirektaroota diraamaalee koomedii kanaa keessaa dubbisnee jirra. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo irratti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa. Piroodyuusariin tamsaasaa har'aa Nigusuu Taammiree, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeetii oduu addunyaaf gara namootan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa haala naannoo Tigraay keessaa ilaalchisuudhaan yaaddoo qabaachuu isaanii dubbii himaan isaanii beeksisanii jiru. Ibsa Maargareet Bashir Jenevaarraa ergite tujubeetu dhiyeessa. Steefan Duujaarik ibsa kaleessa kennaniin muummicha barreessaan tokkummaa mootummootaa olaantummaa seeraa battala bakkatti deebisuun mirga namaa guutummaan kabajuun walitti dhufeenya hawaasummaa babal'isuu akkasumas akkaataa tajaajilli uummataa itti kennamu deebisanii hundeessuu araara hunda ofitti hammate buusuuf gargaarsa namoomaa danqaa tokko malee waliin ga'uun barbaachisaa ta'uusaatu itti dhaga'amaa jedhan. The United Nations remains totally committed to supporting the African Union initiative. We also remain fully committed to mobilizing the full capacity of the United Nations. Tokkummaan mootummootaa kaka'umsa gamtaa Afrikaa deeggaruuf murannoo guutuu qaba. Akkasumas tokkummaan mootummootaa dandeettii guutuu walitti qabuudhaan baqattoota lammiiwwan qe'ee ofirraa buqqa'anii fi kanneen rakkinarra jiran maraaf gargaarsa namoomaa ittiin ga'uudhaaf murannoo guutuu qaba. Muummichi barreessaan bakka buutota tokkummaa mootummootaa gamas jiran hoogganoota naannoo akkasumas kan kaleessa waliin dubbatan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin marii hedduu geggeessanii ergaa kana dabarsaniiru jedhan dubbii himaan kun. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa duraan kun dhimma keessoo biyyaati malee kan hawaasa addunyaa mitii jedhanii turan. Ejjennoon isaanii kun ammayyuu kan hin jijjiiramne yoo ta'e dubbii himaan kun gaafatamanii bakka Itoophiyaa bu'ee dubbachuu hin danda'u garuu kanan jechuu danda'u marii hedduu geggeessaniiru jedhaniiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa muummicha ministeeraa Abiyyis muummicha ministeeraaf bilbiluun yeroo ammaa waliin mari'ataa jiru jedhan. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsi namoomaa lammiiwwan 250,000 ta'u gara naannoo Tigraayitti ergamee jira jechuudhaan beeksisee jira. Gurmuuleen gargaarsa misoomaa sana qindeessan hundeessamuu isaanis dubbata mootummaan. Ibsarra mootummaan Itoophiyaa gaazexeessota biyyoota alaaf kenne kan hordofe Iskindir Fireew akka gabaasetti sochii gargaarsa namoomaa sana kan hoogganu mootummaa Itoophiyaa ta'uu kan dubbatan dubbii himaan yaa'a odeeffannoo kalabsii yeroo hatattamaa obbo Reedwaan Huseen tokkummaan mootummootaas ta'e dhaabbattoonni gargaarsaa qajeelfamoota mootummaa biyyattiif seera biyyattii kabajuudhaan akka qooda fudhatan hubachiisanii jiran. Mooraa baqattootaa Shimalbaatti akka deemaa turan kanneen ibsan hojjetoonni tokkummaa mootummootaa kellaalee yookaan ulaalee sakattaa 2 cabsanii dabranii sadaffaa dabaluuf ennaa jedhanitti dhukaasni kan isaan mudate ta'uu dubbatan obbo Reedwaan Huseen.
kanneen to'annaa poolisii jala jiran miseensi koree jiraawwachiistuu Hiwaatiif afooyaa'iin mana maree federeeshinii duraanii aadde Keeriyaa Ibraahimiif ittaana pirezidaantiin naannoo Tigraay duraanii ambaasaaddar Addisaalem Beellamaa irratti qorannaan akka geggeessamaa jiru kan eeran ambaasaaddar Reediwaan Huseen kanneen baqannaa irra jiran hoogganoonni Hiwaat irra hedduun isaanii guyyoota yookaan torbanneen xiqqoo keessatti qabamanii murtii seeraaf dhiyaatu jechuu isaanii Iskindir Firoo Finfinnee irraa gabaasee jira. Bulchiisa naannoo kibbaa godinaa Koonsoof naannawa sanatti hokkarri baatiileef geggeessamaa ture gab jedhee nageenyi irra wayyaawwan bu'uusaa jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Aanaalee addaa Amaaroo, Darashee, Haaleef Burjii keessatti jeeqamsawwaniif walitti bu'insawwan yeroo adda addaatti kaan dhabamuu lubbuu namoota hedduu fi barbadaa'uu qabeenyaa guddaaf sababaa ta'uusaa dubbatu jiraattonni kun. Walitti bu'insaaf jeeqama kana keessatti namoonni hidhannoo hin qabne 68 ajjeesamuu isaanii fi kanneen 133 ta'an manaaf qe'oo ofirraa buqqa'uu isaanii akkasumas manneeniif qabeenyaan tilmaamni isaanii sirriitti hin beekamne barbadaa'uun isaanii himamee jira. Walitti bu'insi sun gaaffii eenyummaa irraa kamadde jedhamuudhaan kana farfamaa ture oduu dharaati ka jedhu biiroon bulchiisaaf nageenyaa naannoo kibbaa immoo gurmuuleen seeraalaa magaalaa Gomaayidee keessatti ijaarsa haaraa uumuudhaaf yaaluurraa rakkoon sun akka uumame dubbata. Filatamaa pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden pirezidaantummaa biyyattii 46ffaaf muuduudhaaf qophiin jalqabamee jira. Muudama isaanii kanaaf uummata miliyoona wal ga'uu fi hiriira guddaa geggeessamu akka eegne dubbatu Baayiden. Gabaasaa Steve Redish qindeesse Soraatu dhiyeessa. Pireezidaantii Ameerikaa haaraa Joo Baayiden simachuu fi karaa qulqulleessa manneen raangii dibaa fuula namii guyyaa gammachuu isaa sunitti televezyiinii ijaajjee daawwatu mimmiidhaasuu jiran. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa White House duralleetti fuula irra ijaajjaniitiin yoo pireezidaantiin karaa dabru lipheessisaa arganillee achillee waa mimmiidhaasuu jiran. Baran ammoo koronaanu chochoo waan nama dhowwee fi namni hedduun guyyaa gammachuu kana yookaan ammoo inaugureeshinii tana televezyiinii irra daawwatu fakkaata. Pireezidaantiin Ameerikaa durii yoo filatani kaapitool yookaan ammoo mana maree Ameerikaa duratti ummata dura baay'ee kakata. Pireezidaantii durii irraa hojii irraa fuudha. Achi ka'ee haagi biiroo isaa haaraa yookaan ammoo mana bultii haaraa isaa White House karaa kiiloomeetirii 4 dhiyaatu miilaan gumii keessi deema. Gumiin mirga bitaa baatetti gammachuun simatti. Joo Baayiden guyyaan eebba kattiyaa'u jiru kun maal fakkaataa jedhanii gaafatanii jennaani anilleen akkuma keessaan waan inni fakkaatu laaluu jira jedhetti nama gaafatu qoblee birdabre. Thank you, Mr. President-elect. A lot of people are wondering what your inauguration is going to look like considering... So am I. Jilisa tana guyyaa gammachuu isaa kana nama hedduutti irraa fuudhanda jedhanii eeguu jiran. Lara Brown, University George Washingtonitti Director bulchiinsa siyaasaati. There is nothing that will inhibit President-elect Joe Biden from taking the oath, from giving a speech, and from having a few dignitaries around him. Wanni Joo Baayiden kakateetiin hojii jalqabuu dhowwaa hin jirtu. Wanni guyyaa gammachuu sun irrattis dubbachuu dhowwaa hin jirtu. Wanni keessummoota inni yaammate kaapitool biratti waliin tataa'uus dhowwaa hin jirtu jette. Akka jechi Laaraatti barana barcuma duwwaa hedduun mul'ata. Maan jennaan koronaaf jedhaniitiin namni hagi guddaan guyyaa gammachuu kanatti hin dhufu. Tun Baayiden mirkaana. My guess is there probably will not be a gigantic inaugural parade down Pennsylvania Avenue. But my guess is you'll see a lot of virtual activity in states all across America. Keessummoota akka malee hedduu waan qabaadhinsu warra karaa Pennsylvania irra yaa'eetiin yookaan ammoo irra jaajjeetiin nam simatu akka malee hedduu waan qabaadhinsu namni hagi guddaan televezyiinii irra daawwatse haa jedha. Dhaggeeffattoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti duula seera eegsisuu geggeessa jedheen injifannoo gonfachuu isaa innaa beeksisaa jirutti sababaa quunnamtiin karaa intarneetiif bilbilaa addaan citeef odeeffannoo qabatamaa argachuun rakkisaa akka ta'e dubbatu gaazexeessonni gabaasaa Saaleem Salamoon jaallannee dhiyeessa. Kanneen Itoophiyaa gama kaabaa keessa jiraatan akka jedhanitti humnootiin mootummaa erga bulchiisa naannoo Tigraay seenanii qabee tajaajilli intarneetii bilbila harkaa fi bilbilli manaaf waajiraa guutummaatti citee jira. Gaazexeessonni immoo gama isaaniin mootummaan yeroo walitti bu'iinsa sanatti intarneetiif tajaajila teleekoom kennu addaan kutuun haala jiru mirkaneessuuf rakkoo uumeeraa jedhu. Tajaajilli kunneen addaan cituun immoo Tigraay keessatti maaltu deemaa akka jiru odeeffannoo sirrii ta'e akka hin arganneef ugguree jedhu gaazexeessonni. Koree mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJF biyyootii Afrikaa uffee Saharaa gadii kan bakka bu'an
Mutooki Mumoo akka jedhanitti. We've had journalists, publication houses speaking out and saying that essentially it's incredibly difficult to document what's happening. Gaazexeessootaa fi maxxansaaleen akka jedhanitti dhugaa lafa sanarratti ta'aa jiru kan ilaaleen gabaasuun akkaan rakkisaadha. Sababiinsaas maddeen quunnamuu hin danda'amne jedhan. Itoophiyaan akka jettuutti tarkaanfiin fudhatame murtaa'aa kan miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay hanga tokko kanneen maadhee waraanaa biyyattii gama kaabaa irratti haleellaa geessisan irratti gaggeeffame. Humnootiin federaalaa immoo TPLF yookaan addi bilisummaa uummata Tigraay irratti injifannoo argachuu fi siviilonnis akka hin miidhamne goone jedhu. TPLF garuu gamasaan siviilonni hedduminaan miidhamuu fi humnootiin federaalaa magaalaa Maqalee haleeluu dubbatan. Kan gamni lameen jedhan kanas dhaabbati oduu gurguddaan mirkaneessachuu hin dandeenye. It's at moments like this that we must be jealously guarding the gains that we've had in freedom of the press. Walabummaa pireesii keessatti waan silaa argachuun nurra ture haala akkasiin dhabnee jedhan. Aangawoonni Itoophiyaa tajaajilli quunnamtii cituusaaf nuti itti gaafatamoo mitii jedhu. Sababiinsaas TPLFtu kana godhee jedhaniiru. Gama kaaniin garee gabaastota daangaan hin uggurre akka jedhutti yeroo walitti bu'iinsi kun eegalame torban jalqabaa keessa yoo xiqqaate gaazexeessonni 6 hidhamaniiru. Hidhamuun jara kanaa miidiyaaleen walaba ta'anii waan sirrii ta'e gabaasuu irratti dhiibbaa guddaa qabaa jedha gareen kun. Gaazexaa Riippoortar jedhamuuf kan hojjetu Saamu'eel Geetaachoo akka jedhetti. Whenever any of our colleagues are arrested, we don't care if that person is Tigray or Oromo, or we see them as an Ethiopian, we see them as colleagues. Waayilota keenya keessaa yoo hidhaman gosa Tigree yookaan Oromoo ta'uu isaanii garaagarummaa hin qabnuuf hunduu lammiiwwan Itoophiyaati jennee ilaalla akka waayila keenyaattis jedhe. Hawaasni gaariin kamiyyuu miidiyaa walaba gochuu qaba. Dhaabbata barbaachisaa waan ta'eef jedheera. Mootummaan Itoophiyaa tokkummaan mootummootaa Tigraay guutummaatti akka seenuuf eehamee jira. Waajirri Itiyoo Telekoom immoo tajaajilli hangi tokko jalqabamuusaa beeksiseera. Sagantaan keenya wixataa qabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Biiroon barnoota naannoo Oromiyaa qormaata naannoo kan kutaa 8ffaa bororraa kaasee kan kennu ta'uu beeksise. Biirichi barattoota 4,460 oliif naannoo Oromiyaaf bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti kan kennu akka ta'e beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Yeroo barnoota sababa weerara koronaa vaayirasii COVID-19 addaan citeetiin ture bakka buusuudhaan barattoota qorumsa biyyaalessaa fi qorumsa naannoo hin fudhatin hafaniif akka qorumsi isaanii kennamuuf hojii hojjetamaa jiru keessaa tokko ta'uu isaati biiroon barnoota naannoo Oromiyaa kan inni ibse. Biirichi akka beeksisetti qormaanni sadarkaa naannootitti kennamu barattoota kutaa 8ffaatiif bor 30 kaaseetiin hanga muddee 2/2013tti manneen barnootaa guutuu naannoo Oromiyaatii fi Finfinnee keessatti argamaniif ni kennama jedhamee jira. Barattoota qormaata kanaaf qophaa'aa jiran keessaa fi magaalaa Baalee Roobe irraa kan dubbisne barattuu Qananii Sa'id yeroon qormaatichaa dheerachuun kan itti fayyadameef qixaan dubbisuu tarii kan of dagateef immoo rakkoolee uumuudhaa danda'a jetti. Sa'aatii baay'ee qorannaa dabalsinaa haga ammaas magaalatti irra deddeebiidha malee amma amti tokko qoyin. Kanaafuu amma irra deebii kama qoranne xiqqoo kilasaa akkas. Namni tokko hin taateen jira haa ta'u malee nama baay'eedhaaf garuu guyyaan karoorfamee jira garuu guyyaa sanarraa taruun isaa bareeda maaliif ijoolleen kan qo'atiin baay'ee jira amma immoo ijoolleen baay'een qo'attee jirti qophiin bareeda qophaa'asumaan irra qaban malee. Qormaatonni barattoonni irraa qoraman hundinuu geejjibameetiin manneen barnootaatti dhihaatee qophii ta'uu ibsa biiroon barnootaa naannoo Oromiyaa. Ittaanaa hoogganaa biirichaa Obbo Efreem Tasammaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti barattoonni yeroo irra deebiidhaan barumsa isaanii qo'ataniifillee sagantaan bahee hojjetamaatiin turu dubbatan. Barattoonni kutaa 8ffaa ji'a tokkoof walakkaa darbe kana keessaa haala milkaa'aa ta'een qophii isaanii taasisanii sun amma xumuramee bor jechuun sadaasa bultii 30 kaasanii hanga muddee 2tti. Guyyoota 3 dhufan kanaa fi qormaata naannoo akka guutuu Oromiyaatti kennamaa jira. Qormaanni wal fakkaatu kun bulchiinsa magaalaa Finfinnee irrallee akkuma kana hin kennama.
Kanaaf egaa barattoonni naannoo Oromiyaa keessatti kutaa 8ffaa amma qormaata kanaaf ta'anii barattoota 468,068 fi 213 kan ta'anii manneen barnoota 8,920 keessatti dareewwan qormaataa 11,706 keessatti qoruudhaaf haaldureen hundumtuu guutee jira. Isa kanaaf warra qoruu supparvaayizarootaaf dhimmamtoota qormaataa kana wajjin wal qabatee hundumaatii fi madaqsi yookaan orienteeshiniin kennamee fi amma qormaannis manneen barnootaa ga'ee eegumsarra jira. Haaluma nageenya naannootiin seeruma adeemsa qormaataa naannoo akkasumas kan biyyaalessaa itti gaggeeffamuun eegumsi barbaachisaa ta'e taasifamaafii jira jechuudha. Barattoonni kutaa 8ffaa borirraa eegalaniitiin qormaata kana fudhataniin booda kan itti aanu barattoota qormaata biyyaalessaa galiinsa yuunivarsiitiitiif kutaa 12ffaarraa fudhatani. Isa kana ammoo sagantaansaa kan qophaa'aatiin hin jiru ministeera barnootaatiin ta'uu kan ibse biiroon barnootaa naannoo Oromiyaa garuu barattoonni ammumarraa qophii isaanii akka xumuranillee irratti hojjetamaatiin jiraachuu dubbatan. Kanaan alatti barattoota barumsa idilee kanaan dura sodaa koronaa vaayirasiitiin eegaluutii dhabanillee torbaan darbe keessa manneen barnootaatitti kan galan ta'uu kan ibsan obbo Efreem ammatti haala gaariirrallee jiraachuu dubbatan. Sadaasa bultii 21 kaasanii manneen barnootaa akka waliigalaatti barnoonni gaggeeffamaadha Oromiyaa keessatti kan jiru. Amma barnootni amma guutummaa Oromiyaatti baname kuni muuxannoo kutaa 8ffaa fi 12ffaarraa arganne irratti of eeggannoo barbaachisaa ta'e achirratti muuxanne irratti hundaa'uudhaani haala gaariidhaan itti deemamaadha kan jiru. Milkiidhaanis immoo fiixaan baafna jenneeti kan amanu. Kanaan dura yeroo sagantaan barnootaa akka yeroo hin beekamneef dheeratu ibsameetiin turetti sababni tokko kan ta'e ittisa koronaa vaayirasiitiif maaskii dabalatee wantoonni mijatoon guutamuu dhabuudha ture. Rakkoolee sanniin maaliin cufuudhaaf yaaltan keessayyuu dhimma maaskii ministeerri barnootaa hin dhiyeessa jedhee hanqate sanfaa. Murtaa'ee hojiittis kan seename fuuloo miliyoona 20 nu dhiyeessuudhaafi. Amma kamisa dheengaddaatti garuu fuuloo miliyoona 6.4 oomishanii Oromiyaadhaan ga'anii nus immoo raabsinee jirra. Akkuma kana immoo dhaabbilee deeggartoota adda addaarraa miliyoona 4.9 walumaa gala fuuloo miliyoona 11.3 manneen barnoota keenyaan geenyee jirra. Hanga aanaatti geejjibsiifameera. Egaa inni kun manneen barnootaa hunuma gahaa jennee yaadna. Miliyoonni 11.3 kuni gahaadha jenneeti kan amannu yoo xiqqaate barnoota jalqabsiisuudhaafi. Isa kana irrattis immoo deeggarsa maatiillee gaafannee jirra. Miidiyaalee adda addaatiin karaa caasaa mootummaas dabalatee maatiin bakka hanqinni jirutti rakkoo kana irratti akka dirmatu fuuloo maateeriyaaliidhuma yookaan immoo erbee yookaan immoo carqiidhuma naannoo isaanii jirurraa qopheessuudhaan daa'imman gara mana barnootaa akka deeman waamichi ta'eefii jira. Haaluma kanaanis immoo adeemsi lafarra jiru gaariidha jenneeti kan gamaaggamu. Oromiyaa keessatti sadarkaa manneen barnootaa keessaahuu waliin gahiinsaan wal qabateetiin hojjechuudhaaf bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa baasii bajeta mootummaa qarshii biiliyoona 5tti dhihaatuun pirojektoota adda addaa hojjetaa jiraachuunsaa himuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Sitkoomii yookaan situation comedy jechuun koomedii yookaan diraamaa qoosaaf baacoo miidhagee dhimmoota yeroo yeroon uumaman garaagaraa irratti xiyyeeffatan yeroo ammaa kana afaan Oromoon hojjetamanii foddaa televiziyoonaan akkasumas gama intarneetiin yuutuubii irratti daawwatamaa jiru. Sitkoomiiwwan afaan Oromoo baay'inaan yeroo wal fakkaataatti akkamiin akka daawwatamaa jiraniif danqaalee isaan mudatan akkasumas furmaata isaanii irratti yaada gama isaanii kennaniiru. Ogeeyyiin sitkoomii afaan Oromoo muraasni. Qopheessitoonni fi taatonni sitkoomiiwwan afaan Oromoo dameen bashannanaa kun akka daran guddatuuf ga'een abbootii qabeenyaaf mootummaa guddaadhaa jedhu.
Naakoor Malkaa ogeeyyii sitkoomii afaan Oromoo muraasa bilbilaan dubbisuun akka ittaanutti dhiyeessa. Siitkoomii yookaan sichuweeshin koomeedii jechuunis koomeedii yookaan diraamaa qoosaaf baacootiin miidhagee dhimmoota yeroo yerootiin uumaman garaagaraa irratti xiyyeeffatee dhiyaatu ta'uu ogeessotni aartii ogummaa siitkoomiidhaan leenji'an ni dubbatu. Barsiisaa fiilmii Inistituutii Aartii Oromiyaa magaalaa Adaamaatti argamu Waaqoo Dassuu dhimma kanarratti akkas jedha. Siitkoomii jechuun gaafa hiiknu haala yeroo yookiin dhimmoota amma kaka'an bifa koomeediidhaan bifa bo'aarsuun ergaa dabarsuu wanta jedhu of keessaa qaba. Koomeedii yoo ta'es garuu dhimma barsiisuu irratti yookiin furmaata kennuu irratti xiyyeeffateeti kan hojjetamu. Kanaan dura diraamaalee itti fufiinsaa fi gaggabaaboo yookiin immoo fiilmii guutuu fa'aadha kan uummata keenya biratti baay'inaan beekaman. Amma yeroo dhiyoodhaa as biyya keenya keessatti siitkoomiin baay'inaan miidiyaa irratti ol hin baane sagantaa sadarkaa foddaa tiiviitti hin baane yuutuubiidhaan akkasumas reediyoodhaan dhadhagaa turreerra. Amma garuu carraa miidiyaatti yookiin foddaadhaan dhufee saba bal'aa bira ga'uu qabaachaa dhufeera natti fakkaata. Nunis yuutuubii irratti kanaan dura waan hojjenne ni jira. Namni babbaraa dhufee. Daayirektaraa fi barreessaa barruu yookaan iskiriiptii siitkoomii Leencoo Fiqiruu siitkoomiin akkuma addunyaattu akka lakkoofsa warra Awurooppaatti baroota 1950moota keessa jalqabamee dubbata. Siitkoomiin kun egaa utuu akka ammaa kana televizyiinii tamsa'uu hin eegaliin dura reediyoodhaan baay'ee beekamaa ture. Garuu akka seenaan jedhutti 1956 BBC irratti yeroo jalqabaadhaaf gara televizyiiniidhaan dhiyaachuu jalqabe. Sana booda jaallatamummaa guddaa argachuudhaan biyyoota biraattis itti fufuudhaan wanti kun mul'achuu jalqabe. Kan fakkeenya guddaa ta'uu danda'u akka Oromootti, akka biyyoolessaatti, akka Afrikaatti siitkomiiwwan reediyoodhaan yeroo dheeraadhaaf tamsa'uudhaan seenaa guddaa qaban keessaatii Abbaan Jaamboo jalqabaa ture. Siitkoomii kana torbeedhaan ejuweeshinaalii waan hawaasa keessa jiru taatee hawaasa keessatti torbeetti uumamu bifa qindaa'aa ta'e bifa hawwataa ta'een reediyoodhaan uummata Oromoo bira qaqqabsiisaa turanii. Kanaaf isaanii siitkoomii afaan Oromoo gama reediyoo jiruu fi galtee guddaa ta'uu danda'u jedhee namana galata guddaa qabus uummata kana tura. Yeroo ammaa kanatti siitkoomiiwwan afaan Oromoo karaa foddaa televiziyoonaa daawwatamaa jiran keessaa kabbitoo yookaan jaallee amanteetiin qophaa'a. Televiziyoona FIB irratti dilbata galgala sa'aatii 2:00 irraa eegalee darba. Qopheessaan kabbitoo jaallee amantee yookaan kabbitoo akkas jedha. Siitkoomiin dhimmoota hawaasummaa, siyaasaa, sammuu irratti wantoota nama gaddisiisan yookiin wantoota nama gammachiisan, wantoota nama bohaarsan, wantoota kana kaasuudhaan irratti tokkoffaa wanta jabeeffamuu qabu akka jabaatu inkareejii godha. Warra kiristaayizii godhamuu qabaatan immoo akka kiristaayizii taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma siitkoomii kabbitoo irratti soorii isaa olaallee soorii lafarraa buqqa'ee fi lafti isaa irraa fudhatamee akkasuma hiriyoonni isaa maatii isaa firoota isaa osuma jiranii baay'ee isaanii bakka bu'an dhabamanii kaan immoo waardiyyaa ta'an kaan immoo hojii guyyaa qansiraa hojjechaa jira. Kanarratti karaa nama kufalchiisuun haasa'aati wantoota nama dhukkubsatan gara kolfaatti jedhanii garuu dubbii dabarsuu barbaadan haala salphaa ta'ee fi kufalchiisaa ittiin dabarfamaa jechuudha. Siitkoomiin afran jedhamu ammoo yeroo gabaabaa keessatti akka gama foddaa televiziyoonaatiin dhufu eegamaa jedha daayirektaraa fi barreessaa barruu yookaan iskiriiptii afranii Leencoo Fiqiruu. Arfan siitkoomii afaan Oromoo amma uummataaf dhiyaachuuf qopheessaa jiran keessaa isa tokkodha. Wantoota baay'ee of keessatti qaba qaamota hawaasaa biraan irratti hirmaachisa. Garuu giddu galeessa kan inni godhateeru irra caalaa isaa gaggeessadha. Wanta inni of keessatti qabatee jiru qabiyyeema hawaasa sanaadha. Uumama isaan aartiin waanuma hawaasa keessaa fayyadamte hawaasaaf bifa miidhagaa ta'e jechuudha. Nuunis isuma giddu galeessa godhannee diinagdee, hawaasummaa, aadaa, duudhaa, siyaasaa, ilaalcha hawaasa kanaa deebisnee bifa qoosaa fi qabaan guutameen hawaasa kana bukkee dhaqqabsiisudha. Kan inni tamsa'u televizyiinootuma biyya kana keessaa jiran keessaa tokkodha. Ammaaf gatii piroosesii waliigaltee irra jirruu fi kana jedhee beeksisuu danda'u garuu akkuma waliigaltee keenya xumurre
Daraartuu Kaabboo afran irratti hirmaatti. Hirmaannaa afran keessatti qabdu yeroo ibsitus akkas jetti. Siitkomiin kaaraaktarii dhaabbataa tokko hin qabu waan ta'eef ta'een keenya afran jecha garaagarummaa haa qabaatu malee haa ta'u immoo afran kana keessatti ta'een koo barattoota yuunivarsiitii irraa eebbifamee achi keessaa turreeti qe'eetti dalagaa dhabne akkasumalatti dachaalee beekta kaahumni waan hin jirreef mana tokko keessatti kireessannee warroota waliin jiraannudha. Daroon barattuu seeraati. Afran keessatti eenyu maqaan kee? Afran keessatti ani giiftiidha. Siitkomiiwwan afaan Oromoo yeroo kanatti wal faana gama foddaa televezyiyoonaa fi gama intarneetiitiin yuutuubiitiin daawwatamaa jiraachuu ilaalchisee yaada gama isaanii ibsanii jiru. Wanta qorannoo riisarchii barbaadu irratti fakkaata. Walumaa gala garuu ani akka yaada kiyyaatitti uumamumaan aartiin siyaasa yookiin wantoota adda addaarra uummata jijjiiruudhaan vaaliyuu olaanaa qaba. Vaaliyuu olaanaa isaa kana aartiin namoonni fakkeenyaaf baay'ee lafaa buqqa'u yeroo baay'ee haasa'ameera. Waa'ee Finfinnee yeroo baay'ee haasa'ameera. Poolitikaanii keenya hin haasa'amaa, aktiivistootaan hin haasa'amaa, namoota baay'eedhaan hin haasa'ama. Garuu karaa siireetii ta'ee fi akkasitti kofalchiisaa aayidiyaa kana dabarsuu danda'uun uummanni salphaatti akka fudhatu isa godha. Lammaffaa immoo akka yaadu isa godha jechuudha. Dheebuu aartii wanni jiru natti fakkaata. Dheebuu aartii kana immoo dheebuu baasuudhaaf tokkoffaa ijoolleen baratan baay'ee isaanii sirrii kan ba'aa jiru amma sa'aatii kanarratti jedhee yaada. Haalli yeroo amma itti jirru kunis hin beekama waan ta'eef namni waanuma isa gammachiisu, waanuma isa bashannansiisu, waanuma isa kolfisiisu barbaada beekaa. Jireenyi dhumti isaallee tiraajediidha. Nama kana akka inni kolfu, akka keessi isaa gammadu, gammadaa immoo akka barnoota irraa argatu ilaalleetu haaluma yeroo isaa irratti hundeeffanneeti waan akkasii uummata keenyaaf waan gaarii ta'e, waan bareedaa ta'e itti buhaaraa kan itti baratu ganneeti waan kana dalaguuf kan. Bifa namatti tolu nama nuffisiifne karaa ittiin barsiisuu dandeessu keessaatii siitkomii ta'an gabadha. Bisuun hawaasa ta'ee nutti mul'achaa ture nu gama. Garuu yeroo kaan nutti cinaatti hiriyoonni baay'ee waan adda adda hirmaachuuf fedhii wal fakkaataa yeroo wal fakkaataa irratti agarsiifne. Yeroo kanatti egaa uummatni kun immoo gidduutti boqochuu qabaa, gidduutti bashannanuu qabaa. Rakkinuma qabu sana immoo deebisee ittiin suma sana bifa aartiidhaan immoo odeeffatee bifa ittiin wantoota jiran kana keessaa darban keessaa tokkodha jedhamee gatii filamuu fi namoonni ogummaa aartii irra jiranii gara sanatti xiyyeeffatan jedhee tilmaama. Sadarkaa siitkomiin afaan Oromoo irra jiru ilaalchisees akkas jedhu. Siinimaatikiin isaanii baay'ee fooyya'anii dhufaniiru. Qabiyya kanaan dura turan caalaa wanta wal qabatee deemudha jedhee mayyaadha. Ijoolleen keenyas kan hojjechaa jiranii. Waa qofaa biratti warra afaan kanatti amma tokko kan arginu yeroo waraabbii isaanis argeera. Yaadaanis kan hin jedhu siinimaatikiin isaa fooyya'aa deema. Siinimaatikiin isaa gaafa hin jedhu akkaataa waraabbii bifa waraabbiin isaa fooyya'aadha kan dhufu. Kana booddee immoo ijoolleen humnatti gochaa qaamni isaan deeggaru baay'achaa gaafa deemu kana caalaa immoo fooyyessaa akka isaan deeman. Siitkomiiwwan afaan Oromoo aadaa, duudhaa, amantaa, loqodoowwan bakka garaagaraa giddugala godhatanii akka hojjetamuu qaban ibsanis jiru. Ogeeyyiin aartii kunneen wantoota uummataa sirreeffamuu yookaan qeeqamuu qaban akkasumas jabaatanii itti fufamuu qaban irrattis fuuleeffatanii hojjetamuu qabus jedhu. Danqaawwan damee siitkomii afaan Oromoo mudachaa jiran ilaalchisee yaada gama isaanii qoodanii jiru. Furmaata isaa irrattis waan jedhan qabu. Karaa mootummaati. Hojii masan hojjettee atummaan dhayxee ispoonsara soqattee ispoonsara san argattee ispoonsaraatii argattee sanarraa immoo walakkaa addaan hirateeti dhaabbachuutu jechuudha. Baasii kee kabar gochuu hin danda'u. Danqama kana osoo nurraa kaasanii. Nama mootummaatiin aartiin keenya bifa siitkomiitiin haa ta'u, bifa tiivii, bifa tiyaatiraatiin rakkinoonni jiran yookiin duubatti hafuun jiran kun baay'ee waan ta'eef maal gochuun qabaa jedhee mootummaan yaaduu danda'uu qaba. Baay'ee mootummaanis itti fayyadama, uummanni itti fayyadama kan osoo haala gaariidhaan deeme. Lammaffaa abbaan qabeenyaa yookiin namoonni warshaa yookiin sarvisii adda addaa kennan siitkoomota keenya irratti beeksisuu osoo danda'an. Kana gaafa kan jiru yeroo baay'ee kadhaa fakkaata wantoonni akkanaa gaafa artistiin haa ta'u. Kadhaa miti kan jechaa jiru. Qarshii osoo hin hojjetin nu kennaa jechaa miti kan jiru artistiin. Argadhu waan isin argadhaadha kan jechuun akka jabaatee ton hojii hojjetu na goota. Lammaffaa immoo kastamariin dhufee ton akka itti fayyadamu ta'aa jechuudha. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti